Hayyee kun ABS guyyaa har'aa kana immoo bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti kan argamnu. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti egaa daandii fi bakkeewwan adda addaatti socho'uudhaan hawaasa dubbisaati jirra. Hawaasa gaafa dubbisnu ammoo keessumaayyuu gaaffilee bashannansiisoo fi booharsoo ta'an irratti kan nuti xiyyeeffannu. Gaaffilee kanneen egaa namoota daandiirra socho'an bakkeewwan waltajjii adda addaa irratti walitti qabamanii jiran isaan gaafachuudhaan isin boorsaa isin bashannansiisaa wajjin hin turra. Haga xumuraatti akka nu wajjin turtanuu gamanumaatii isin affeerra turtii bareedaa nu wajjin qabaadha. Eessa jiraatta? Adaamaa jiraatta? Adaamaan jiraadha. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa? Magaalaan Adaamaa kutaalee magaalaa meeqa qaba? Kutaalee magaalaa 6. Kutaalee magaalaa 6? Kutaa magaalaa Luugoo. Luugoo? Dambalaa. Dambalaa? Yaaduu danda'a kan biraa. Ati yoo magaalaa Adaamaa jiraatta? Magaalaa Adaamaa jiraadha. Mee magaalaan Adaamaa kutaalee magaalaa meeqa qabdi? Lakki hin beeku hanga isaan qaban. Magaalaa Adaamaa keessa waggaa meeqa qabdi? Waggaa tokko. Waggaa tokko? Waggaa tokko kana keessatti garuu kutaalee magaalaa meeqa akka qabu? Kutaa meeqa akka qabu hin beeku garuu kutaa muraasa isaanii nan beeka. Kutaa magaalaa Luugoo nan beeka. Luugoo? Kutaa magaalaa Dambalaa nan beeka. Dambalaa? Akkasumas kutaa kanumaan beeka caalaatti. Maanguddoonni Oromoodhaa gaafa nama eebbisan addaa fi addunyaa hin dhabinii jedhu maal jechuudha? Addaa fi addunyaa hin dhabin jechuun addaaf addunyaa waggaa immoo uummata keenya wajjin akka tokko taaneetiin itti fufnuu fi Oromummaa ibsuudha. Adda fi addunyaa jechuun akka kiyyummaa akka ofii kiyyaatti yoo ilaalu akkanatti fakkaatutti innaa eebbisan adda jechuun bakka Oromoon tokko innaa eebbisu faayamee uummannis eebbisan tasgabbiin fudhatanatti fakkaata akka kiyyaatti. jedhanii eebbisanii roe. Maal jechuun sitti fakkaata gaafa yaaddu eebbisuun? Eebbi kun bareedaadha jetteeti moo gadheedha jettee? Ani akka kiyyatti bareedaadha fudhadhe garuu bareedadha. Hiikkoon isaa maal sitti fakkaata? Hiikkoon isaa ayyee haa ta'u. Bilbila qabdaa? Nan qaba. Lakkoofsa bilbilaa qabda? Lakkoofsa bilbilaa kee maal jedhee jalqabame? 9 jedhee jalqaba. 09 jedhee jalqaba. Lakkoofsa bilbilaa kee kana yoo waliin baay'ifte hangam argachuu dandeessa? 10. 12. 24. qabee. Lakkoofsota bilbilaa kee kana yoo waliin baay'ifte meeqa sii dhufa baay'isii ilaali? Fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaa kee meeqa jedhee jalqaba? 9 jedhee jamma itti fufa. 0905 jedhee itti fufa. Kanaafuu mee 0 baay'isuu 5 baay'isuu jedhee itti fufamii meeqa argatta otootii herreegi? Kuma dhibba. Yeroo baay'ee maanguddoonni Oromoo yoo nama eebbisan mucaa koo ilma koo addaa fi addunyaa hin dhabinii jedhanii nama eebbisu. Maaliif maal jechuudha? Maal jechuu barbaadaniiti? Bakka nama fuulduratti hin qaana'ini wanti siif malu bakka kabaja argachuu qabda iddoo hundatti kan jedhudha akka yaada kiyyaatitti addaa fi man dhabin hoo jedhanii fakkeenyaaf bakka deemtetti dhageettii argadhu wantoota garaagaraatti bakka waan sirraa tolu siif mala kan jedhudha yaadicha akkasumatti fakkaata. Ati yoome? Addaaf addunyaa siif haa kennu gaafa jedhanii adda jechuun mul'adhuu jechuudha. Mul'adhuu uummata hundarratti mul'adhuu jechuudha. Addunyaan immoo qabeenya.
qabeenyaa fi qabeenya qabaadhu hunduratti mul'adhu jedhee yaada kana akkasitti naagala akkasitti ni kadha jechuudha. Yaa ta'u galatoomi. Gaaffii biraan isin gaafadha. Gaaffiin biraa immoo ati fakkeenyaaf Shamballe bilbila qabda miti? Lakkoofsa bilbilaa kee meeqa jedhee jalqaba? Duwwaa 9 jedhee jalqaba. Lakkoofsa bilbilaa kan kee kana yoo waliin baay'iste meeqa argatta yoo barbaadde qalama sii kennuu dandeenya? Hunduma isaanii waliin baay'isa duwwarraa kaasee miti ree? Duwwaan argadha jechuudha.